qaama saalaa kiyya uleedhaan tumataa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyas maatii koo bira taa'een haga kutaa 6tti baradheera. Yeroo turtii kutaa 6 booddee garuu maatiin kiyya hinna heerumsiisan otoo hin taane lafatti na qabsiisanii na gurguratanii. Mana keenyatti dhiiratu qaaliidha malee durbira kasaa. Abbaan koo dubartii 7 fi dhiira 2 haadha koorraatii godhateera. Anis kan hin dhaladhe durba ta'een 5ffaarratti maatii keessaa immoo 7ffaarrattidha. Jireenyi keenyi jireenya baadiyyaadha. Baadiyyaa ta'uu qofa otoo hin taane kutaa tokko yeroo barannurraatii kaasnee deemsa sa'aatii 2 walakkaa miillaan deemneeti mana barnootaa dhaqaa turre. Kanaaf umriin keenya waggaa 7 yeroo ga'u otoo hin taane waggaa 9 waggaa 10 yeroo geenyudha maatiin gara mana barnootaatti nu ergaa. Haga kanattis dubartiin barattee naannoo keenyatti galma geesseettu lakkoofsaan hin jiru. Dubartoonni ciccimoon heeruma didanii yookiin immoo baqatanii fira magaalaa qabanii garuu milkaa'anii yuunivarsiitii illee seenanii kan eebbifaman muraasni isaanii ni jiru. Barnootaan kutaa 6 yeroon ga'u umriin kiyya waggaa 18dha. Bara tokko kufaa bara tokko immoo darbaa akkanattiin kanayyuu kanaan hin ga'e. Ta'us garuu barnootatti dadhabduu ta'us otuun magaalaa fira qabaadhee magaala galee baradheera ta'ee baay'ee natti tola. Haa ta'uutii garuu ana ishee dubartii miti. Obboloonni koo dhiiraa na waliin dhalatanirree milkaa'ee fi magaala galanii baratanii kan xumuran hin jiranii. Hundumtuu baadiyyaatti fuudhanii gariin magaala gariin immoo yeroo ammaa kanatti bakka garaa garaa jirra. Yeroo nani umriin koo waggaa 11 guutudha. Ilma baala baataa durii nama ta'e tokkotti abbaan koo lafa qixxee akka inni kennuufiif intalli kee yoo geesse obboloota koo keessaa anaan nan fuudhaa jedhee walii galanii yoo xiqqaate yoo ana kennee fi ganna 10f lafa nama kanaa abbaan koo qixxeedhaan akka qotatuuf waadaa waliif galanii. Waadaan isaanii kan afaanii qofa otoo hin taane barreeffamaan illee barreeffamee kan lafa taa'edha. Maarree akkuman kutaa 6 gahetti jaalallee akkan qabu anarratti beekama. Kanammoo kan beeku maatii koo obbolaa koodha. Erga lafa nama kanaa qotachuu jalqabnee booda jireenyi maatii koo guutummaa guutuutti jijjiirameera. Jijjiiramuu qofa otoo hin taane mana ijaarrachuuf abbaan koo lafallee magaalaatii bitateera. Wanti guddaan yookiin immoo milkaa'inni naannoo keenyaa lafa magaalaatii bitatanii mana ijaarrachuudha. Kan dhaabbiitti mana bituu danda'u nama qabeenyaan baay'ee guddaa qabu horii lafaan badhaadhomaa ta'edha. Abbaan koollee ni qaba. Haa ta'uutii garuu qabaachuunsaa kanaaf nama ga'u hin turre. Lafa nama kanaa itti kennamee waggaa 5 erga qotatee booddee yookiin immoo yeroon ani kutaa 6ffaa baradhu umriin koo waggaa 18 yeroo guutu kana yoo icciitii kana namni kuni dhagahe waadaan abbaa koo waliin walii galan waan diigamuuf maatiin koo dafanii nama kanatti heerumte malee jechuun kokkeetti na qabanii. Namni kunillee waggaa waggaadhaan barananaaf kennaa jechuun maatii kiyya ni gaafata. Sodaan maatii koo yoo namni kuni lafa kanarraa fuudhee lafti isaa lafa midhaan akka gaariitti baasu bal'aa gabaree 5 illee qotamee hin dhumnedha waan ta'eef namni qilleensa irratti fudhata. Namichi kun immoo walii galaan malee hiree illee kennuu hin barbaadu. Ofii nyaatee quufaa namni kan isa hin dandeenye nama satti dubbateef illee nama halkan tokko hin ciisnedha. Biyya kan bulchu isadha jechuun illee ni danda'ama. Karaa hundaan nama quufee akka garaasaatti jiraatudha. Haa ta'uutii garuu waa hunduma kana namni kuni qabaatus dhalagaluu hin horanne. Haadha manaa 4 ol fuudheera. Lamni jalaatii boqotte lamni immoo dhiisanii harka koo fi miilla koo jedhanii jalaatii ba'anii. Maatiin koo nama kanatti dubartii 5ffaa godhanii na heerumsiisuuf waa'ee jireenya kiyya borii otoo hin taane waa'ee garaa isaanii har'aa qofa yaadanii dirqiidhaan fedhii koo malee akkan hariiroo jaalalaa jalqabe baranii nama kanatti na kennanii. Ani durseen jaalallee baafadheen ture. Jaalalleen kiyyallee wanta si mudate hundumaa si waliin nan danda'a. Otuu maatiin kee nama kanatti si kennaniillee namni kun gaa'ilaaf akka hin taane waan hin beekuuf si hin dhiisu sirraan fagaadhu. Otoo ati ilmaan horatteerree ija koo sirraan kaasu jedhee waadaa naaf galeera. Maarreegaa akka nama kana waliin hariiroo eegale abbaan qabeenyaa kun otoo hin beekin maatiin koo fudhu jedhanii fedhii isaaniitiin
nama kanatti amala isaa gochaa isaa eenyummaa isaa too beekanii itti na kennaniin guyyaan mana haadha kootii baheetii kaasee boo'ichi takkaafillee ija koorraa gogeen beeku jalqabuma akka haadha manaatti otoo hin taane akka dubartii karaarraa fuudhee dhufeetti na ilaala kan ani baqachuu danda'u mana warra kootti jaalalleen koo immoo ofiifuu gabareedha mana namaa hojjetee jiraata anaan na fudhatee gaa'ela na waliin dhaabbachuudhaaf humna ittiin maatii koo amansiisu hin qabu yaada yookiin immoo jecha maatii ofii kabajuun immoo aadaa fi duudhaa naannoo keenyaadha bakki baqaan qabu mana maatii koodha itti heerumeen isa waliin jiraachuu jalqabeen baatii tokko keessatti yoo xiqqaate si'a 2 yookiin si'a 3 maatii kootiin baqadha haatii fi abbaan koo garuu gara jabeeyyiidha dhiira tokko bulchuu dadhabdeeti mana kanatti fiigdee dhuftaa hinaan jedhu kan nama ajaa'ibu namni abbaan qabeenyaa kun umriinsaa waggaa meeqa yoo ta'e gaariidha yeroo inni isa waliin jiraachuu jalqabu tilmaamaan waggaa 50 haga 55 nama ta'udha yakka hedduus namoota hedduu irratti raawwate seerrillee maallaqa isaa jalatti nama buludha magaalaatii baadiyyaatii lafas ta'e mana bakka innitii hin qabne hin qabu fardallee yeroo yaabbatee deemu tokko yoo dhukkubsateef jedhee farda 2 duraa duubaan harkifatee deema ashkaroota yookiin immoo isaaf kan dubbatan maallaqaa fi midhaan isaatiin kan jiraatan abbaa koo dabalatee nama hedduu qaba namni daarii yookiin immoo daangaa irratti isa waliin walitti bu'e yoo tolaan araara dide yookiin lubbuu isaatu darba yookiin immoo seeraan otoo hin jaallatiin akka namni kun jedhetti akka inni jiraatu taasifama akka namoonni naannoo keenyaa jedhanitti yeroo haatiif abbaa isaa jiran umrii isaa waggaa 22 kaaseeti gaa'ela dhaabbachuu jalqabe haa ta'uutii garuu gaa'ela hamma kanaa keessatti dhala hin godhanne ijoollummaa isaatii kaasee nama abaaramaa nama baay'ee rakkaadha haatii fi abbaansaa isaa fi intala dubaraa tokko godhatan intalli dubaraa isaanii sareen tuqamte yookiin immoo maraatuun ciniintee otoo irratti hin beekamiin guyyaan darbee lubbuun ishee akka baate haasa'u qabeenya maatii isaa guutummaatti kan darbe isa qofaadha durumayyuu quufaa qabbaxaa gamsiisaa baay'ee rakkisaadha erga warri isaa immoo dhumanii booda ittuu kan caalu ta'e kan nama ajaa'ibu immoo fira dhiigaa yookiin immoo aantee kan mataasaa kan ta'e du'a yoo ta'e malee ofitti hin butu midhaan kubbaayyaa tokko safaree hin kennuufi warri isaa duraan firoottansaa naannoo sana jiraataniitiif akka ashkaree isaaniitti tajaajilamaa turanii inni garuu walitti bu'insa ijoollummaa isaatii kaasee isaanirraa qabuuf gonkumaa midhaan isaatti hin butu lafa isaallee kan qotu orma abbaa kiyyadha sababa kootti garuu warra abbiyyuu ta'anii turanii haa ta'uutii garuu abbiyyuu akkanaa rabbi namaan kenniin warra akka kan koos haadhaaf abbaa akka maatii koos rabbi namaan kenniin gara isaatti gaa'elaaf ergamuu jechuun du'uu waliin garaagarummaa tokko hin qabu yookiin bulee yookiin oolee yookiin torbee yookiin baatii turellee gara manaatti ni dhufaam yeroo mana dhufu kan mana jiru anadha tarii obboloonni koo dubaraa hojiif na gargaacha dhufan mana koo jiraachuu danda'u haatiif abbaan koollee mana koo dhufanii otoo jiraatanii sodaa tokko malee akka mana isaatii bahanii gaafata sanaan booddee ulee yookiin immoo hookkoo of harkatti qabatee deemuun sababa ta'e uumee na rukuta akka horii na cagadaam akka ani hin iyyineef guyyaa hedduu na akeekkachiiseera iyya kiyyaan ollaan yeroo dhufummoo haadha manaasaa kan reebbatu abbaa manaadha waan na ta'eef sagalee tokkoyyuu dhageessanii gara mana kanaatti fiigdanii jennaan lolli keessan ana waliini jechuun akeekkachiisee ollaan illee yoon iyye gara mana kootti dhufee naaf hin dirmatu kun jireenyaaree jireenya kana keessan jiraadha nyaata dhiphadheen wanta isaaf ta'u inni jaallatu qofa ergan hojjedhee booda akka haaraatti na hojjechiisa yoo barbaade halkan harkaaf miilla koo na hidhee akka barbaade na tumaam yoommoo bakkeedhaa waa'ee koo waan gaariis waan yaraas dhaga'eera ta'e maaliif bakka kana dhaqxe manaa baate naan jechuun gochaan taane safuu qaanii ulee qabateen qaama saalaa koo keessallee hanga na waraanutti ga'aam guyyaa hedduu wanta humni koo hin dandeenye narratti raawwateera gaafuma lubbuu dhala namaa rabbi ni baati jedhe malee bahu akka hin dandeenye ani ofirratti hin argee of wallaalee gaggabee mana keessa otuu namni tokkollee
garagaleenan ilaaliin innis balbala natti cufee guyyaa 2 guyyaa 3 yeroon dabarseeru nan qabaa. Kana hunduma keessatti garuu torbee lamattis baatiidhaanis dhokatee jaalalleen koo dhufee na dubbisa. Qoricha garaagaraa miidhama koofis bakka jiru deemee naa fidaa. Anis waggaa 7 waliin jiraadheen takkaafiyyuu hariiroon ganama ijoollummaa kootti jalqabe icciitiidhaan jaalallee koo waliin addan kunnee. Sababiin saammoo kuni gaa'ela akkan taane anis nan beeka, jaalalleen koos ni beeka. Guyyaa itti furama argannu garuu anis boo'aa innis boo'aa waggaa 7 waliin dabarsine. Turtii waggaa 7 booddee jaalalleen koo fedhii kiyyaatiin kanaan booddee ani abdiin qabu jedheen mucayyoo dubaraa inni fuudhu fileefiin fedhii kiyyaan gaa'elatiin galchee ariifataan horii gata jedhama mitiree. Baruma kanammoo haala yookiin immoo tooftaa ittiin nama kana jalaatiin miliqu yookiin immoo bahu nan argadhe. Duuti yookiin immoo bakki baqaan nama kanarraa yoo addana baase malee wanti biraan hin jiru. Sababiinsaa harkisaa dheeraadha. Jaalalleen koo yeroo hedduu si fudheen biyyaa ba'a naan jedhus biyyaa ba'a jechuunsaa magaala jechuusaati. Haa ta'uutii garuu fagaannee magaalaan ol bakka deemnu waan hin qabneef kanaan miti waanuma biraatiin iyyuu warra isa miidhan miidhee harka isaatii gadi isaan akka godheeru wantan beekuuf ani kana yaallee yaalus hin barbaanne. Maarreegaa turtii waggaa 7 booda guyyaa tokko halkan naannoo toora 3 magaala turee eenyutu na tuqa jechuun fardeensaa lamaan qabatee baadiyyaa mana dhufuuf imala eegala. Imala isaas gara walakkaatti erga butatee booda hattuun yookiin immoo shiftaan daandii irratti itti dhufuun farda keerraa bu'i jedhaniini. Yeroo inni eenyu waan taataniif farda keerraa bu'inaan jettu jechuun farda akka saffisuuf top jedhee gulufsiisuu eegalu. Farda waraananii deemsa dhorkuuf jedhanii dugda keessa nama kana waraananii. Fardi takkaa top wanta jedhameef gulufasaa jaarsa achumatti dhiisee hanga gara manaa ga'utti akka waan bineensi ari'ee fiigee balbala dhufee himimsee. Duras balbala yeroo ga'u ni himimsa waan na ta'eef jaarsa kiyyatu dhufe jedheen balbala yeroon banee dallaa baneen gadi ba'u jaarsi irra hin jiru. Hundumaafuu jaarsa koodha mitiire fardarraa jaarsa dhabnaan iyya keessaan fuudhee. Yeroo kana ture daandiitti barbaadamee daandiin dirree goodaa urjiin ibsite guyyaa saafaa fakkaatu ifaadhaatii. Ollaan namni naannoo hundi gadi baanee faana fardaa qabannee jaarsa kana barbaaduutti kaanee. Saffisaan yookiin immoo fiigichaadhaan hundumti keenyu barbaadaa waan turreef maqaa waamaa goodaa keessa kunnee naannoo goodaa walakkaatti jaarsi kufee dugdi waraanamee eeboon duubaan seenee fuulduraan bahee eeboos wanta inni of harkaa qabus irraa fudhatanii achumatti dhiisanii deemaniiru. Akkuma argameen iyyamee gara magaalaatti ariitiidhaan fuudhamee deemamee mana yaalaa magaala sanaa geessinee battaluma riifarii gara hospitaalaatti nu barreessanii halkanuma sana ambulaansiidhaan deemnee. Lubbuun isaas haga xiqqootti horoofte. Warreen kana raawwatanis poolisiin faana isaanii barbaadee torbee booddee warreen kana godhanis qabamanii mana hidhaa seenanii. Amma gaa mana yaalaa seeneera mitiire anatu wal'aansisaa. Manni yaalaa yookiin immoo hospitaalli immoo magaala aanaa keenyarraatii kiiloomeetira 40 irratti argamti. Yeroon waliin jiraadhu maallaqa bicuu torbeetti yookiin immoo baatiitti natti kennu malee kan biraan an harkan ture. Kanaaf yaala isaatiif erga wayyaa'ee fi booda deemii mana baniitii midhaan baasii abalutti gurguriitii maallaqa fidii koottu jedhee jaarsi kuni na ergaa. Kana keessatti ture guyyaa 3 midhaan baasee gurgureen guyyaa arfaffaarratti otuun midhaan gumbii keessaa yaaseen madaabaraatti naquu karaa uraa gimbii wanti ta'e dhufee yaa'a midhaanii na jalaatii dhorkee. Mana magaalaa sana keessa gumbii 3tu jira. Gumbii kan jalqabaa keessaa yaaluma isaaf jecha walakkaatii gaditti otuma yaasuu hir'iseera. Yeroo midhaan yaa'uun na jalaa dhaabbatu yaabbiin yookiin immoo masalaaliin mana sana keessa ture yaabbadheen maaltu yaa'a midhaanii na jalaa dhorke jedheen mukaan asii gadi yeroon tumadhu wanta yaanne wanta amanne ija kiyyaan hin arge. Kunis maal yoonaan jettan mataa boquu namaa kutamee gogee midhaan keessa jirudha. Iyyuuf sekeendii natti hin fudhanne ol kaaseen iyya keessa kaa'ee mana
manni magaala qixxalamaan ture namni natti yaa'ee maali yeroo naan jedhu ammas iyya kootti hin fufee poolisii naa waamaa ani namatti waan kanan argisiisu poolisiitti maleen jedhee battaluma poolisiin yeroo dhufu waantan ijaan hin argee baatiriidhaan asii gadi dhibseen isaanitti argisiisee mataa namaa ajjeefamee midhaan keessa jiru boqoo duwwaa poolisiin baasee mana sanas guutummaatti sakatta'ee gumbii tokko keessa mataa nama sadiitu awwaalamee ture midhaan guutuun gadi yaa'ee bittinfamee balballi irraa cabsamee lafti mana sana keessaa shakkamullee qotamee anis sa'aatii 48f hidhameen manni jireenyaa keenyaa kan baadiyyaas sakatta'amee manni namni kuni qabu gara biraas ilaalamee mataan sadii qofti qabamee nama kana maallaqa qabadheen akkan deebi'u kan na eegaa ture poolisiin nafaana deemee seeraaf dhiyeesse lubbuu nama sadii nama galaafatedha. Sana qofaayyoo toon taane sababa namoota galaafatamani kanaan ragaa sobaa namoota shakkaman irratti bichisiisee shakkiin homaan gara isaatti akkan dhufne gochuun namoonni irratti sobaan murteessani kun immoo jireenyi isaaniillee harka isaarratti qofa bara jireenya isaanii guutuu akka inni maxxanu gochuun dhumarratti namoonni ajjeefaman eenyu akka ta'an namoonni sobaan murteessanis eenyu akka ta'an seera duratti hiikee dubbatee bakka wal'aanamuu kunuunsi addaa ta'uu fi qabutti mana hidhaa galee namoonni ajjeechaa namoota kanaatiif shakkamanii irratti murtaa'e immoo hiikamanii bilisa bahanii hidhaa umurii guutuu yakka irratti yakka namoota sobaan murteessaniif immoo hidhaa waggaa 8 fi isaa olii isaan irratti murtaa'e ijoollee isaanii maatii isaanii irraa adda bahanii jireenya isaanii hafte kanaaf kennanii dhuma irratti sababa nama kanaatiif jireenya isaanii kan dhaban ilmaan isaanii bittinsanii waggaa 6 waggaa 8 mana adabaa keessa kan turan hiikamanii bahanii qabeenya isaa ana bira jiru kan seerritti cufe saamuun jaarsi biyyaallee kanaa oltu isaaniif mala jechuun firoottan warreen dura maatii isaaf ashkaree isaa ta'anillee humnaan qabeenya isaatti darbanii ani mana warra kootti deebi'uu malee homaan barbaadu jedheen nama cubbamaa hamaa kana keessaa harka koo baafadheen gara maatii kootti deebi'ee rabbi karaa kanaa na gargaaree harka nama kana jalaan bahee hin oolti hin bulti malee dhugaan namaa lafatti naftu mitiire yeroo ammaa kanatti jaarsi kun ol jechuus gadi jechuus waan tokko hin danda'u lubbuunsaa akka isa keessaa baatuutiif nama kadhatudha haa ta'uutii garuu warreen mana yakkaa keessallee jiran siin tuqnee yakka kee ofitti hin dabarsinu jechuun bakka inni dhukkubsatu kanattillee ni sodaatu manni adabaas akkuma beekamu gargaarsa xiqqoo malee gochuu hin danda'u qabeenya isaafillee nama dhaabbatu tokko waan hin jirreef anillee qabeenya isaatiif dhaabbachuu waan hin barbaanneef rakkachaa gadoodamaa jira sababa isaatti abbootiin murtii mana seeraallee hidhamaniiru poolisoonni hojii isaaniirraa ari'amanillee ni jiru harki isaa gadi fagoo ture oolee bulee garuu rabbi gatii isaa malu kennee sanaan booddee ani jireenya kanarraatii bilisa baheen jireenyi haaraan hinnaaf mala jedheen abbaa koorraa maallaqa guddaa fudheen horii yookiin immoo sangoota nama kanaallee kan dhaale abbaa kiyyadha waan na ta'eef fudhatee ittiin qotaa waan na tureef inni kaanuu isa bakkee jiru waan hirateef warra kanammoo humnaan oolchatee gariin manatti ijaarratee gariin immoo hodhu jedhee naaf kennee maallaqa kanaan gara biyya hambaatti dhufeen biyya hambaa keessa mana namaa hojjechaa jiraachaan jira jaalallee koodhaan kanan heerumsiise waggaa 5 dura harkuma koo fedhii kootiin dubartii fileefiini haa ta'uutii garuu baruman akka inni fuudhuuf eeyyamee fi kana deebiseen gaabbee sababiinsaa immoo baruma kanadha ture namni kun waraanamee yakka irratti argameen immoo hidhaa kan seenee inni fuudhee ani biyya hambaa baheen hariiroo yookiin immoo dubbii keenya walirraatti addan qoonnee anis nan isa jaalladha innillee baay'ee na jaallata haadha manaa isaatiin nama gaariidha inni otoon ani heerumiin dura jaalalaan isa waliin hin ture anaaf amma inni obboleessa koodha jedheen waliitiin yeroo sin barsiise ijoollee godhattee har'allee anaan akka obboleetti ishee gaariitti na ilaalti haa ta'uutii garuu anaa fi inni ammallee haala obbolaatiin otoo hin taane haaluma kaleessa wal barbaannuun wal barbaannaa haa ta'uutii garuu karaa kamiin kana cabseen obboleettii kiyya kana ganeen nama kana waliin gaa'ela raawwadhu bitaanatti galeera tarii wanti naasa'aa jiru sirrii akka hin taane hundi keessaniyyuu ni beektu haa ta'uutii garuu jaalalleen koo nama waadaa isaan diigme
oolmaansaa baay'ee natti ulfaatu dhaabbadhee yaadee sammuu godhee deemuu kiyya har'aarratti bakka maatiin koo garaa natti jabaatanitti bakka obbolaan koo anarra dachee jaallatanitti nama na waliin dhaabbate otuun fuudheellee sirraa addan bahunaan jedhee waadaa naaf gale ani immoo waadaa keenan ilaala jedheen waadaa isaa har'a argaan jiru waan fedhe haa ta'u yoo guddate hinna dhiisti koottu waliin jiraanna siinis isheetiinis bulchuuf ani qophaa'aadha nama naan jechaa jirudha. Mee hiriyoonni koo obboloonni kiyya seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf kennaa. Ani kanaan booddee bara jireenya kootiif boqochuun barbaada. Hanga ammaatti boqodheen hin beeku takkaa barumsaan takkaa gaa'ilaan amma immoo mana namaa dhufeen boqonnaan kan jedhamu jireenya koo keessa hin jiru. Yaada na boqochiisu wanta naaf murteessitan arrabsoo tuffii dubbii darbaa tokko malee naaf qooda. Ani obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qoodduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan immoo yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa irraaf sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.